Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harka fuune ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwan idila addunyaa irratti argamtanii baga nagaa taatanii Oroophisaa fi kanaan isin gaatee ammas nagaa fi rahmata ofii kan dhuman qabne keessa isinaa jiraachifatu isiniin jedha. Baga nagaa taatanii isiniin jedha. Nooruu seenaa taa'aa nyaadhaa dhugaa waan barbaaddan irraa gaafadhaa ajajadhaa isiniin jedha. Warri duraan maatii kiyya taatan hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Warri ganaa haaraa dhuftan koottaa nutti dabalamaa. Maatii keenya ta'aa subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri maatii kiyya taatan ammoo like gochuu hin dagatinaa like yeroo hundaatu isiniin jedha. Asuma walaa jajjabeessinu ilmaan Oromoo hundi keessanuu walaa jajjabeessinu wal mareenu maal qabnaan waliin dhaadannaa waagatii walii ittiin kafalluu ilmaan Oromoo hundi keessanuu wal biraa dhaabanu subscribe like waliif haa goonu isiniin jedha. Wal tuffachuu hin barbaachisu wal tuffachuu fi miti kana sila ta'eefu walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Inshallah hadha video gabaabduu kana beeki jettu mata dureen isii jechuudha. Walaloo takka kana beeki jetti ga'asumaan suduudha gara waan dhufeetitti darba jechuudha. Kana beeki wanti calanqisu hundi warqii sitti fakkaatiin namni si haasa'u hundi hiriyyaa sitti fakkaatiin namni si jaaladha siin jedhu hundi jaalallee sitti hin fakkaatiin namni salaatu hundi moomina sitti hin fakkaatiin kan haati tee deesse hundi obboleessa sitti hin fakkaatiin barri dhufaa jiru bara darbe tokko sitti hin fakkaatiin akkuma dhiitetti waan hafu sitti hin fakkaatiin guddina diinii islaam akkuma yuusetti waan si nyaatu sitti hin fakkaatiin jetti. Viidiyoon tiyallee gabaabduudha haganuma jechuudha. Kanaayyuu ilmaan Oromoo walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Subscribe like share waliif haa goonu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri maatii kiyya taatanis hedduu takka galatoomaa yeroo hunda like isin bira haa jiraatu walaa jajjabeessinu. Warri haaraa dhuftan ammoo koottaa maatii kiyya ta'a isiniin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiif jecha isin jaaladha. Ana caalaa rabbi isinaa jaalatu isiniin jedha. Rabbiin biyya keenyallee biyya nagaa nuuf haa taasisu. Biyya keessaa baqatanii fi biyya itti baqatan rabbi nuuf haa taasisu. Dhibamaa keenya rabbi nuuf haa fayyisu. Hidhamaa keenya rabbi nuuf haa hiiku. Ka gara fuula akiraa yookiin ganda akiraa deemu rabbi itti haa araaramu. Biyyeen itti haa salphattu jedha. Kanaayyuu obboleeyyiitii walaa jajjabeessinu hin jedha. Zaalimallee rabbi nurraa haa kaasu. Biyya teenya biyya nagaa nuuf haa taasisu. Biyya teenya biyya keessaa baqatanii miti biyya itti baqatan rabbi haa taasisu. Garbummaa biyya gandaa sanallee rabbiin gahe jedhee nurraa buute gara maatii keenyaatti nu haa deebisu. Maatii keenyallee nagaan nu haa eessisu nagaan itti nu haa galchu isiniin jedha. Ani hagana jedhee kana caalaa rabbiin itti isin haa guutu rabbiin nurraa haa qeebalu isiniin jedha. Jaalalaa fi tokkummaa rabbi nuuf haa kennu. Viidiyoon tiyya gabaabduu asumarratti xumuraa isinitti dheeressu nagaa keessa naa jiraadhaa. Amaanillah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.